waa'ee dhibee kalee irratti dubbachaa jirra. Associate Professor University Finfinneetti Dr. Sanbataatu waa'ee kalee nu ibsaa jira. Dr. egaa waa'ee mallattoolee isaa ilaalleerra maal akka namatti dhageessisuu danda'u dhibeen kalee. Mee dhibeen kalee kun hammam baay'ata biyya keenya keessas akka addunyaattis nama meeqa keessatti mul'ata kan jedhu ilaalle maaltu saaxila nama baasa kan jedhu ilaallu. Tole gan akkuma jenne gosa adda addaa qaba dhukkubi kalee. Gosa sana keessaa inni baay'inaan beekamu yookiin immoo xiyyeeffannoo guddaa inni argate chronic kidney disease jedhama. Chronic acute renal failure isla jennee irraa akkuma tasaa yeroo seen hojii ishee dhaabdu inni akkuma jirutti ta'ee gosoonni biraas akkuma jiranitti ta'e yeroo dheeraa garuu kan namarra ture hordoffii barbaadu irra caalaan chronic kidney disease dha. Naannoo keenyatti gabal'inaan wanti hojjetame yoo dhibeeyyuu warruma kaanirraa warruma guddatirra yoo ergifanne fakkeenyaaf gara Ameerikaatti nama 7 keessaa namni tokko dhukkuba kalee isa chronic kidney disease isa yeroo dheeraa namarra turu kana qabu. Nama 7 keessaa namni tokko isa qaba jechuudha. Sanaaf egaan baay'inaan isa waan ta'eedhaafitu maaltu sana fidasa jedhu gadi fageenyaan qorannoon jiranii. Harki guddaan akkuma amma asirraa arginutti harki guddaan dhibee sukkaaraa kanarraati kan inni dhufuu danda'u. Amma harka dhibbantaan 44 dhibee sukkaaraati. Dhibbantaan 29 rakkoo yookiin dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaati jechuudha. Amma lamaan isaanii yoo fudhanne nama 4 dhibee kaleessa yeroo dheeraa turu kanarraa chronic kidney disease qaban keessaa namni 3 sababa sukkaaraa fi sababa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaati jechuudha. Warri kaan jiru garuu xiyyeeffannoo guddaan isaan kanarratti jechuudha kan inni jiru. Amma gaan haaluma amma addunyaatti yookiin isaan irraas ergifannee daataa jiru yoo laalle yeroo keessa akkamitti dabalaa jira inni jedhu egaa kanaan ilaaluu dandeenya. Keessumatti amma sukkaaraa fi dhibeen dhiigaa dhibeen dhiibbaa dhiigaa kuni yeroo keessa baay'ee dabalaa dhufaniitu kan miidhaa isaan kaleerraan geessisanii baay'ee dabaleera jechuudha. Isaan lamaan garmalee dabalanii warri kaan warri sanaaf nama saaxiluu danda'anis jiru garuu akka warra kanaa miti. Acute renal failure isa jenne sila fakkeenyaa fi warri kunis nama saaxiluu danda'u garuu fakkeenyaaf naannoo keessa waan toksiinii ta'an yookiin wanta akka qorichoonni fiduu danda'u yookiin namaa keessaa dhangala'aan garmalee yoo ba'e fiduu danda'a. Isa gaan iddoo sadiitti qooduu dandeenya acute renal failure. Tokko pre-renal wanti jedhamu jira. Isaan kun jechuun dhibee fakkeenyaaf dhiigi sila maal jenne jalqaba irratti onnee yeroo rukuttu yookiin paampii gootu dhiigi gara kaleetti deema. Baay'ina dhiiga sana achi deemu baay'ina isaa wanti hir'isan jiru fakkeenyaaf namni nama dhangala'aa garmalee yoo dhabe dhiigi vooliyuumiin isaa yookiin baay'inni isaa kan kalee deemu yoo xinnaate inni pre-renal acute renal failure jedhama. Inni sanaaf saaxilachuudha. Gara kalee baay'isee hin deemu dhiigi sun waan ta'eef kaleenis konsarvii gochuuf isa qusachuufitu hojjetti waan ta'eedhaaf sun kalee hubuu danda'a. Lammataa renal intrinsic kan jedhamu immoo kaleemti miidhaan yoo irra ga'e qorichaan ta'uu danda'a, toksiiniidhaan, infekshiniidhaan ta'uu danda'a. Isaanii yookiin immoo warruma kan akka dhiibbaa dhiigaa glomerulasii hiddi dhiigaa xixinnoo ishee calaltu sila jenne irratti yoo rakkoon ga'e kalee miidhuu danda'a. Innis acute renal failure fiduu danda'a. Tokko immoo post renal kaleedhaa gadi kan jiran jiru warra akka fakkeenya prostatii fa'aa yookiin immoo egaa amma kaleen maal jenne sila calalteetu fincaan dabarsiti. Isa gaan sadarbe sana doteetti yoo wanti cufame gara kaleetti ol deebi'a waan ta'eef pressure isa gara kaleetti ol deebi'a sun miidhuu danda'a. Isaan kun gaan acute renal failure warra fiduu danda'an keessa. Warra amma chronic kidney disease jenne kana gaanii warra ni guddaan warra kanadha. Dhibee sukkaaraatii fi dhiibbaa dhiigaati. Egaan fakkeenyaaf warruma amma Ameerikaatti daataa kan isaanii yookiin qorannoo isaanii irraa fudhannee yoo haasofne namoota 3 dhukkuba kalee yookiin dhukkuba sukkaaraa qaban keessa namni tokko balaa yookiin dhibee kalee kanaaf saaxilamuu danda'a. Warra dhiibbaa dhiigaa qaban keessaa nama 5 keessaa namni tokko sanaaf saaxilamuu danda'a. Yoo sukkaara isaanii yookiin dhiibbaa dhiigaa isaanii sirriitti hordofan hin to'atan ta'e carraa isaan dhibee kaleetiin qabamu
hamma kana baay'ata jechuudha. Egaan kun kan inni argisiisu sila maal jennee waa'ee chronic disease kanarratti sila kaleen calalluudhaa fi wanti isheen qulqulleessitee baastu bishaanii fi wanta nanna keessa akka summii ta'antu baasti. Suni gan sirriitti calalti. Yeroo isheen calaltuun sun yookiin gingilchattiin suni mimmiidhamtu warruma nanna barbaachisan kanayyuu keessa daddabarsuu jalqabdi jechuudha. Warra akka pirootiinii fa'aa kanaa jechuudha. Elektiroolaayitii warra barbaachisaa ta'anis keessuma gad dabarsiti. Kun egaan achi maaliin ilaalamaa fincaan irratti pirootiiniin suni jira moo hin jiru hammamtu jiras jedhamee inni safaramu inni lakkaa'amu suni kanarraa ka'eeti jechuudha. Isheen calaltu kuni wanta miidhamtuu fi fincaan keessatti pirootiiniin sun ba'uu jalqaba. Sanaanitu fincaan keessatti pirootiiniin suni laaboraatoorii irratti qoratamee argamuu danda'a jechuudha. Egaa dhibeen kun baay'ee namoota miidhaa garmalee irraan ga'uu danda'a. Chronic renal disease kan jennu kun immoo wanti saaxilatti nu baasu baay'eensaa wanta to'achuu dandeenyudha. Keessumaa kan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa jenne kana to'annoo jala oolchineennaan kaleen keenya akka miidhamne gochuu dandeenya at least jechuudha. Mee yaalli dhibeelee kanaaf godhamuu malu maal faatu jira akka biyya keenyaattis? Egaa isati jette inni guddaan kaleen akka miidhamne eegumsa gochuufidha. Akkuma amma sila akka fakkeenyaaf hojiin kalee tokko calaluudha isa jenne amma fakkeenya munisipaalitii yookiin magaalaan tokko bishaan otoo hin qulqulleessin yoo uummataaf raabse maaltu ta'a? Bishaan booruudhuma kan filtardiin taane kan keemikaaliin ittiin dabalamne namni maal ta'a? Nukkubsatamniire. Kanaaf insummaa jechuudha. Kanaaf kalee keenyaafis sanadha kan eegumsi hojii kan akka isheen hojjechuu dandeessuuf maaliifi kanan qulqulleessitu taanaan kaleen summiin sun nanna keessatti hafa. Kanaaf qaama sakaan deebisee miidhaa jechuudha. Kanaaf of eeggannootu godhamaaf. Of eeggannoon godhamaaf kun tokko dhibee kan bira kan sanaaf nama saaxilan kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa isaanii fi warra kan biroo warra jiran kalee irratti kan rakkoo geessisuu danda'an yoo namni tokko qabaate isaan irratti hordofee to'achuu akka kaleen hin miidhamne. Yoo sadarkaa jalqabaa irratti mul'ate qorichoonni kennaman jiru ogeessa fayyaa isaanii wajjin yeroo yerootti wal arganii wanti lakkaa'amu wanti safaramu jira waan ta'eedha isaanii to'achuu barbaachisaadha. Kaan qorichoota kalee miidhuu danda'an irraa of eeguu jiru qorichoonni murtaa'anii kan kalee yoo tare miidhuu danda'an lafuma jalqabuma isaa kan miidhuu danda'an yookiin immoo kalee immoo rakkoo qabu irratti dhibee sana ammeessuu warri danda'an jiru isaan irraa of eeguudha. Erga immoo fakkeenyaaf kaleen sun dadhabe renal failure yoo jenne dadhabee filtarii gochuu dadhabeera yoo ta'e carraan jiru maalidha? Kaleen egaan dadhabdeetti filtarii gochuu hin dandeessu sila seensarii jenne sanas hojii sana hojjechuu hin dandeessu hormoonii sanas oomishuu hin dandeessu yoo ta'e sadarkaa sanarra geessetti yoo ta'e bakka kalee wanti hojjetan jiru. Inni tokko daayaalisiisiidha. Daayaalisiisiin kun maaliin hojiinsaa akkuma hojii kaleeti. Fakkeenyaaf dhiigii akka sila jenne kalee kan deemu jira. Kalee kan inni fuudhee deeme tooksiinii warra keemikaalota adda addaa dhangala'aa nannaaf hin barbaachisne keessaas immoo kaleen calalte wanti isheen baattuuf akkuma jirtutti fuudhee deemeetu kaleen qulqulleessiti. Hojii sana hojjetaaf jechuudha inni kuni maashinii ta'eetu bifa ishee calaltuu sana isa kaleen amma hojii adda addaa qabdi isa calaluu sana hojjetaaf. Kanaaf dhiigii inni xurii qabu sun hin naqa. Maashinicha keessatti calalteetu maashinichi bakka kalee hojjete dhiiga isa qulqulluu baaseetu gara nannaatti deebisa. Egaan kun guutummaan guututti hojii kaleen hojjettu bakka hin bu'u. Garuu isa calaluu sana isa wanta summaa nanna keessa baasu sana bakka kalee sana bu'eetu hojjetaaf jechuudha. Carraan biraan egaan kun akka biyya keenyatti hamma ta'ee jira. Garuu nama meeqatu sana hojjechiifachuu danda'a? Hospitaalota murtaa'ee jira. Egaan namoota murtaa'eefidha kun amma yeroo baay'ee warra acute renal failure yookiin yeroo kaleen akkuma tasaatti
battalumatti hojii dhaabdu isaaniif kun hojjetamee fi hin hojjetamee fi kaleen hojii ishee booddee jalqabuu dandeessi jedhamee yaadama. Gara sirriitti deebite normaalitti deebite. Warra kiroonik reenaal feelerii qaban garuu yeroo dheeraa keessa dhukkubsatanii sadarkaa kaleen hojii ishee dadhabde sana gahan garuu yeroo dheeraadhaaf barbaadu waan ta'eedhaaf namni hundi argachuu dhiisuu danda'a maaliif mi'aadha qaaliidha waan ta'eedhaaf. Inni kaan sana gahan kan bakka bu'uu danda'u yoo kalee bakka buusanidha jechuudha. Amma kuni nama kalee haaraa argateedha. Kun kalee warra dadhabeedha. Kaleetu namarra biraarraa fuudhanii isaan bakka buusu jechuudha. Namni tokko jiraachuu waan danda'uu fi laachuu hin danda'ama namaaf. Laachuun hin danda'ama. Kanaaf kana gahan kan hojjechaa jiru amma naannoo Phaawulositti warra hojjechaa jiranidha. Sanarraa kanaaf biyya keenyaaf inni baay'ee mi'aadha jechuudha. Kanaaf inni guddaan eeggannoo gochuufidha. Kanaaf waliigalatti eeggannoon kalee keenyaaf gochuu qabnu inni guddaan maal ta'uu qaba jennee kaa'uu dandeenya? Inni guddaan dhibee kalee irratti miidhaa geessisuu danda'an yaalamu. Lammataa warra qorichoota kalee miidhuu danda'an irraa of eeguu. Kalee ofii ilaalamuu fi kan inni immoo baramuu danda'u mallattoo illee qabaachuu dhiisuu waan danda'amuu fi yeroo fakkeenyaaf namni tokko iddoo wayiitti hojiidhaaf galmaa'ee qacaramuudhaaf deemu in ilaalamu waan tokko. Kana jechuun namoota biraadhaafis hin barbaachisa jechuudha. Tarii dhibee sukkaaraa yookiin dhiibbaa dhiigaa rakkoo sana warri qabanii yeroo yerootti ilaalamuun barbaachisaadha. Namooti warri kaan immoo tarii waggaa akkuma amma kolesteroolii fa'aa ilaallachuu yookiin sukkaara fa'aa ilaallachuu yeroo deemanii hojiin kalee maal fakkaatti jedhanii dhiigarraa ilaallachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Qoricha jettaniitu egaa qoricha irratti yeroo baay'ee namoonni callisnee faarmaasiitti gorree binna. Iddoo tokko tokkotti rakkinni jira warri faarmaasiis callisanii sababii qarshii ta'eef namatti kennu qoricha akkasii naa kenni yoo namni jedhe isarrattis eeggannoo gochuun hin barbaachisa jechuudha. Isas haala bifa yookiin immoo amala qoricha sana qorachuun barbaachisaadha. Barbaachisaa ta'a. Baay'ee galatoomaa Dooktar. Egaa turtiin keenya har'aa asumarratti xumurama. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa kan hangammaa ture karaa teeknikaa Geediyoon Mikaa'elii fi Lateeraatuun waliin ture. Gaaffii yoo qabaattan 724 banaadha. Hakiimota keessan dubbisuu dandeessu. Heloo Yookoo Dooktar jettanii 724 irratti yoo bilbiltan hakiimonni keessan sa'aatii 24 isin eeguu bilbiluu dandeessu yeroo kamittuu waa'ee gaaffii fayyaa kamiyyuu gaafachuu dandeessu. Kalee keessaniif eeggannoo godhaan ergaa keenya isa dhumaati.